galaanarraa fi daangaawwan isaa haaraa Nigaat jedhamu Itoophiyaa keessatti hojii eegale. Biyyoota Afrikaa keessaa Eertiraa, Kaameruunii fi Itoophiyaan biyyoota hangammaatti Filistiiniif beekamtii biyyummaa hin kenneen jechuutu dhaga'ame. Cituun daandii aspaaltii roobee kaasee hanga seeruu geessu hawaas dinagdee fi midhaawwan garaagaraa uummata irra qaqqabsiisaa jiraachuu hawaasni himate. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti eegumsa ayyaana Irreechaa fi ayyaana Masqalaaf jecha humnoota nageenya eegumsa 5,000 ol leenjisanii hojiitti bobbaasuun ifoomse. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa kanneen bakka adda addaatti Hegeree Miidiyaa hordoftan nageenya keenya isin dhaqqabu isiniin jecha kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya irraa turanii bal'inni oduu teenya akka itti aanutti dhiyaata hanga dhumaatti hordofaa. Humni galaanarraa fi daangaawwan isaa haaraa Nigaat jedhamu Itoophiyaa keessatti hojii eegale. Komishinarri Jeneraal Komishinii Poolisii Federaalaa Dammalash Gabra Mikaa'el poolisiin eegumsa galaanarraa fi daangaawwan isaa haaraa Nigaat irratti hojii eegaluu dubbatanii. Komishinar Jeneraal Dammalash Gabra Mikaa'el akka jedhanitti dhaabbanni poolisii yakka dursanii ittisuu fi wayitaa yakki raawwatame eegumsa qorachuu dandeessu irratti hojjetaa jiraachuu kan himame yoo ta'e poolisiin nageenyaa fi tasgabbii lammiilee haala amansiisaa ta'een eeguuf gahumsa garaagaraa uumuun itti gaafatamummaa isaa haalaan bahachaa jiraachuu ibsanii jiru. Nageenya qaamolee bishaanii mirkaneessuuf kan dandeessisu poolisiin eegumsa galaanarraa fi daangaawwan isaa Coastal Guardian gurmaa'uun yaadachiisuun hidha haaromsaa haaraa Nigaat irratti hojii eegaluu beeksisanii jiru. Coastal Guardian bidiruuwwan ammayyaa kan hidhate ta'uu kaasuun bidiruuwwan kunniin yaaddoowwan nageenyaa haroowwanii fi qaamolee bishaanii biroo irratti mudachuu danda'an ittisuu fi gahumsa deebii kennuu kan dandeessan ta'uu kan dubbatan yoo ta'u, misoomni poolisii federaalaa Coastal Guardian damicha leenjii gahaa akka argatanii fi beekamtii idil addunyaa kan qabaatan ta'uu isaa faanaarraa odeeffanne. Biyyi Filistiin beekamtii biyyummaa argattee akka biyyaatti walaba taatee hundaa'uudhaaf dhiyeenya biyyoonni akka United Kingdom, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi biyyoonni biraa beekamtii biyyummaa kan kennan hoggaa ta'u yaada beekamtii biyyummaa Filistiin kanaaf pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufateeti jira. Bara 1980 keessa biyyoonni Afrikaa hedduun erga hoogganaan Filistiin Yaasir Arafaat Aljaziiraa irratti walabummaa biyya isaa labseen booda biyyoonni hedduun Filistiin akka biyyaatti beekamtii kennaafii turan. Hooggantoonni akka Toomaas Sankaaraa fi Nelson Mandela faan qabsoo walabummaa Afrikaa kan Filistiin deeggaraa turan ta'ullee garuu biyyi Kaameruun, Eertiraa fi Itoophiyaan hanga ammaatti biyya Filistiiniif beekamtii hin kennin jaame. Biyyoonni Afrikaa dhiyaa Kaameruunii fi biyya Afrikaa baay'ee Itoophiyaan Israa'el wajjin hariiroo cimaa qaba. Ta'ullee ammoo biyya Filistiiniif beekamtii kennuu irratti duubatti harkifatteeti jirti. Eertiraan immoo seenaa qabsoo isii keessatti walabummaa isiitiif kan Filistiin wajjin kan wal fakkaatu ta'utu ibsame. Eertiraan bara Xaaliyaan Itoophiyaa weerartu mootiin Haile Sillaasee biyya ari'uudhaan Ingilizitti galchite beekamtii biyyummaa malee hanga mootummaan Dargii aangoo qabatutti ifeen bulaa turuu fi boodarra Itoophiyaa jalatti deebi'uun hanga bara 1991tti hin walabamne ture. Jineevaatti giddugalli nageenyaa fi qorannoo tarsiimoo Afrikaa ture. Daarektarri ittisaa David Oton Israa'el Afrikaa keessaa Kaameruun akka michuu cimaatti kan laaltu ta'uu himeeti jira. Filistiiniif beekamtii kennuun sochii biyyattii addaan bahuu irratti beekamtii kennuufiin dhiibbaa uumaa jira. Akkasumas mootummaan Kaameruun tokkummaa fi ejjennoo isaa kan hin jijjiirre ta'uu agarsiisa jira. David Oton biyyoonni beekamtii biyyummaa Filistiin kennan dabalaati jiru yeroo ammaan tana Monaco, Belgium, Angola, Malta fi Luxembourg beekamtii biyyummaa Filistiiniif kennuu mirkaneessaniiti jiran. Biyyoonni beekamtii biyyummaa Filistiiniif kennan hanga ammatti 165 gahaniiti jiru. Ameerikaan ammoo beekamtii biyyummaa Filistiiniif kan hin kennine ta'uu beeksifte. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Filistiiniif beekamtii kennuun gocha shororkeessummaati jechuudhaan beekamtii biyya Filistiin tan balaaleffatee jira. Gama biraatiin Indoneeshiyaan ergama nagaa eegduu Gaazaaf loltoota 20 ergitee jiraachuu ibsite. Pireezidaantiin Indoneeshiyaa Prabowo Subianto deeggarsa Gaazaa kana boodallee kan itti fufu ta'uu ibseeti jira. Cituun daandii aspaaltii roobee kaasee hanga seeruu geessu hawaas dinagdee fi midhaawwan garaagaraa uummata irra qaqqabsiisaa jiraachuu hawaasni himate. Godina Arsiitti daandiin aspaaltii gara aanaalee roobee fi seeruu geessu cituun dafee suphamuu dhabuu isaa hawaasa komii akka kaasan kan isaan taasise yoo ta'u, daandiin gara magaalaa Habee
addeellee kan geessu iddoowwan Maroo jedhamutti akkasumas addeellee Baalee kan geessu iddoo addaa Baamoo jedhamutti waan cicciteef imala geejjibaatiif rakkisaa ta'uusaa hawaasni dubbatanii jiru. Kun ammoo rakkoo hawaas dinagdee cimaa qaqqabsiisaa jiraachuu uummanni faanatti yaada isaanii kan laatan yoo ta'u, konkolaachiftonni daandii caccabee meeshaalee konkolaataa duraan miidhaa jira waan ta'eef baasii dabalataatiif nu saaxilee jira. Hawaasa gatii madaalawaa ta'een geejjibas tajaajiluu hin dandeenye jedhani. Itti gaafatamaan waajjira daandii fi loojistikii aanaa Amminyoo obbo Ermiyaas Balaay rakkichi humna isaaniitii ol ta'uu himuun abbummaan kan ilaallatu daandiin kun abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa ta'uu eeranii abbaan daandii taayitaa federaalaa hanga ammaatitti deeggarsi isaaniif taasisee fi daandii kana suphuuf wanti hojjetame akka hin jirre ifoomsanii jiru. Abbaan taayitaa daandiiwwan federaalaa hoogganaan piroojeektii daandii asfaaltii Roobee Seeruu Injiinar Alamaayyoo Geetaachoo gama isaaniitiin daandicha yeroo ji'a tokko dhufu keessatti cirrachaan suphuun furmaatanii kennina yoo jedhani rakkicha waaraan furuuf garuu asfaaltiitti jijjiiramuun hojjetamuun barbaachisaadha jechuudhaan jiraattonni kan kaasan yoo ta'u, kanaan duras daandiin kun cirrachaan cufamuuf yoo yaalames daharoowwan garaagaraa fi roobaan wal qabate daandiin kun dhiqamuudhaan hawaasa rakkoowwan garaagaraatiif saaxilaa jiraachuu himanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti eegumsa ayyaana Irreechaa fi ayyaana Masqalaaf jecha humnoota nageenya eegumsaa 5,000 ol leenjisanii hojiitti bobbaasuun ifoomse. Biiroon eegumsaa fi nageenyaa magaalaa akka ifoomsetti koorsii tokkoffaa qaamota leenji'aa turaniin guyyaa har'aa eebbisuu himuun qaamonni ayyaana uummataa fi ayyaana amantaa jiru ayyaana Irreechaa fi ayyaana Masqala nagaan akka gaggeeffamuuf uummata cinaa dhaabbachuuf hojjetaa akka jiranii fi qaamonni kunniin eegumsaaf akka qophaa'anis himamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamolee kanneen keessa ayyaana Irreechaatiif namoota 2,000 ol leenjisuun gadaa koomandoo itti dabalee jiraachuu Rohaa TV'n kan gabaase yoo ta'u, itti gaafatamaan biiroo eegumsa magaalichaa kan taate aadde Liidiyaa Girmaa leenjii kenname kun seera qabeessa ta'uu fi nageenya hawaasaa fi magaalattii eegsisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru abbaan amantaa Abuuna Sunoos ayyaanni dammaraa masqalaa irratti hordoftoonni amantaa uffata amantaa bifa ibsuun qofa akka uffatanii fi alaabaa amantaa ortodoksii tawaahidoo qofa akka fayyadaman ibsuun alaabaa lumutii qabatanii ayyaana masqalaa irratti argamuun dhorkaa ta'uu hubachiisanii jiru.